godinaalee adda addaarraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo isaanii jiranitti malanii qormaata akka fudhatan taasifamaa yeroo jiranitti imala isaanii wajjin wal qabatee balaa tiraafikaatiif saaxilamuun qormaata irraa hafaa jiru. Muhammad Fantaallee gabaasa bal'aa qaba. Barnoota walamaa fi kudhan irratti seerri kenniinsa qormaata biyyaalessaa bifa haaraan diriirfamu miidiyaaleen biyya keessaa ministeera barnootaa beeffachuun gabaasaa jiru. Rakkoo qulqullinaan barnootaa fi hanna deebii qormaataa hir'isuuf haala kenniinsa qormaata irratti sirreeffamni uumamuu akka qabu waliif galame jechuun ministeerri barnoota biyyattii miidiyaaf ibsa kennee ture. Sirreeffamni kunis barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaatiif dhaqqaban akka kana duraatti mana barumsaatti baratanitti qormaata kan fudhatan osoo taane gara yuunivarsiitii naannoo isaanitti imaluun akka qoraman murteesse. Seerri kunis qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 bara 2015 eegalamu irratti hojiirra akka oolu murteeffamuun barattoonni hedduun gara yuunivarsiitiitti akka imalan taasifamaa jira. Bu'uuruma kanaan barattoonni yeroo kana qophee qormaataa taasisuun of qopheessuu qaban garuu rakkoo biraa keessatti kufaa jiru. Waajjiraaleen barnootaa godinoota Oromiyaa hedduun geejjiba qopheessuu dhabuu isaaniitiin barattoonni qormaataaf imalan rakkoo geejjibaatiif saaxilamuu himatu. Keessattuu barattoonni qaama miidhamoo fi harka qalleeyyii hedduun utuu qormaata qoramuu barbaadanii sababa rakkoo geejjibaatiif hafaa jiraachuu himatu. Bakkeewwan hedduutti ammoo konkolaataa fe'umsaatti nam'uun yeroo imalan mul'atanii jiru. Bakkoota hedduutti sababa hanqina geejjibaatiif konkolaataa fe'umsaatti humnaa ol baay'achuun isaanii balaa konkolaataatiif barattoota saaxilaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaan odeeffateera. Ragaalee hanga ammaa dhaqqabaniinis godina Arsii aanaa Sireerraa barattoonni gara yuunivarsiitii Haramayaatti imalaa turan. Godina Jimmaa aanaa Sigimoorraa barattoonni gara yuunivarsiitii Jimmaa deemaa turan. Godina Baalee aanaa Diinshorraa barattoonni gara yuunivarsiitii Madda Walaabuu deemaa turanis balaa tiraafikaa ulfaataaf saaxilamanii jiru. Bakkeewwan balaan konkolaataa murateetti maatiin barattootaa fi barattoonni akka waliin qunnamneef qaamoleen mootummaa dhoorgaa jiraachuu dabalatee barattoota sababa balaatiin qormaata irraa hafaniif haalli mijatee akka hin jirres maddeen Oromiyaa miidiyaan ibsanii jiru. Barattoonni haala rakkisaa keessatti konkolaataa fe'umsaatti fe'amanii lafa kiloomeetira dheeraa deemanii bakka qormaataa dhaqqabaniifis sirnaan keessummeeffamuu dhabuun haala qilleensaatti wallaaluu fi maatii waliin akka waliin qunnamne taasifamuun ammoo caalmaatti rakkoo xiinsammuu ulfaataaf isaan saaxileeraa jedhu maddeen. Barsiisaan yuunivarsiitii Oromiyaa tokkorraa qormaata akka qoruuf gara yuunivarsiitii kan biraa deeme tokko akka himutti barsiisota qormaata kennuuf bakka itti ramadaman adeeman dabalatee barattoonni godinaalerraa dhufan danuun rakkoo keessa jiru. Namoonni immoo magaalaa hin beekanii sa'aatiin dhufan immoo sa'aatii halkanii faana namni dhufa amma baay'ee rakkatu jiranii beektaa. Akkana baay'ee ulfaata akkam akka ta'u hin beekne malee isinis namoonni geejjiba dhabanii hanga ammaatitti mooraan isaaniis ni jiru. Isaan sun amma halkan sireen hin jiru namuma amma gaheefuu sireen hin jiru namoota amma booda dhufaniif immoo caalaa walxaxaa taasisa jedheetti yaadaan. Dhimma kenniinsa qormaata biyyaalessaa bara kanaan wal qabatee komii maatii barattootaa fi barattoota irraa dhagahamaa jiru dabalatee rogeeyyii miidiyaalee hawaasaa biratti mata duree dubbii ta'ee jira.